Sirbi tokko yeroo gabaabaa keessatti namoota miiliyoona hedduu bira ga'eera. Sirbi kun namoota gammachiiseera, namoota mufachiiseera. Kan biraan immoo akka gaaffii guddaa of gaafatan taasiseera. Sirbi kun eenyuun hojjetame? Maalirraa ka'ee akka kanaatti uummata keessa seene? Maaliif yeroo gabaabaa keessatti akka abiddaatti babal'ate? Sirbi kun warra Boolee jedhamam. Artistiin hojjete immoo Soonaa Taakkalaadha. Seenaa kana hubachuu fi gara eenyummaa artistichaatii fi haala yeroo sirbichi keessaa maddee amma ifateera. Innis kunooti. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warri maatii keenyan ta'an ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf ka'a. Share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisa. Soonaa Taakkalaa artistii aadaa fi seenaa uummata Oromoo keessatti guddatedha. Inni sirba akka bashannanaa qofaatti in ilaalum. Akka inni jedhu sirbi sagalee uummataatiin yeroo uummanni dubbachuu hin dandeenye sirbi dubbata. Yeroo dhugaan dhoksame sirbi ifa baasa. Sirbi warra Boolee akkasuma yaada kana irraa madde. Sirbichi akka oduu tokkotti jalqaba. Oduu uummataa, oduu jireenya dhugaa. Oduu namoonni hedduun qalbii isaanii keessatti qabatanii dhoksaa turani. Yeroo sirbichi YouTube irratti gadhiifame namoonni jalqabarraa akka sirba bashannanaatti ilaalaa turani. Garuu yeroo jechoota isaa dhaggeeffatan wanti adda ta'e tokko mul'ate. Sirbichi waan salphaa ta'e hin dubbatu, waan uummata keessa jiru dubbata. Sababa kanaaf sirbichi yeroo gabaabaa keessatti namoota miiliyoona 30 ol bira ga'e. Kun sirba afaan Oromoo keessaati waan baay'ee hin mul'annedha. Namoonni hedduun akka jedhanitti sirbi warra Boolee isaan of keessatti arguuf isaan gargaareera. Namoonni tokko sirbi kun seenaa koo dubbata jedhum. Kan biraan immoo waan ani yeroo dheeraaf dubbachuu hin dandeenye sirbi kun dubbateera jedham. Atoo malee jaallatamummaa sirbichaa qofaan hin dhaabbanne. Sirbichi marii fi falmii uumeera. Namoonni tokko akka jedhanitti sirbichi akka sirba mormii fakkaata. Kanneen biroon immoo akka jedhanitti sirbi dhugaa uummataa dubbata malee mormii hin kakaasu jedhum. Artisti Soonaa Taakkalaa mataan isaa akka jedhetti sirbi warra Boolee kan hojjetame uummata mormuuf osoo hin taane uummata hubachiisuu fi akka inni jedhetti waan uummata keessa jiru dubbachuun dirqama artistiiti. Sirbi kun aadaa fi seenaa walitti hidhamuu isaarraan kan ka'e namoota gurguddoo qofa osoo hin taane dargaggootaaf illee hiikaa qaba. Dhaloonni qubee sirba kana akka sirba isaaniitti ilaalum. Sababni isaa sirbichi jechoota salphaa, sagalee hawwataa fi ergaa ifaa qaba. Oduun BBC'n afaan Oromoo irratti xiyyeeffate akka gabaasa BBC'tti sirbi warra Boolee sababa ergaa uummataa keessa jiruu fi dhugaa jireenyaa ibsuu isaatiin jaallatame. BBC'n akka ibsetti sirbichi bashannana qofa osoo hin taane hiikaa hawaasummaa guddaa qaba. Garuu gaaffiin amma ka'u kana sirbi akkasii gara fuulduraatti maal fiduu danda'a? Sirboonni akka kana bilisa ta'anii itti fufuu danda'u yookaan sirbi yeroo hundaa daangaa siyaasaa jala seena? Sirbi warra Boolee wanta tokko ifa godheera. Sirbi afaan Oromoo humna qaba. Sirba uummataa walitti hidha. Sirbi dhugaa ibsa, sirba gaaffii kaasa. Seenaa artistii Soonaa Taakkalee fi sirba warra Boolee keessatti waan guddaan tokko baranna. Artistiin tokko yeroo uummata isaa dhaggeeffate uummannis isa dhaggeeffata. Yeroo sirbi onnee uummataa keessaa dhufe onnee uummataa ni ga'a. Kanaaf sirbi warra Boolee sirba qofaa miti. Inni seenaadha, inni gaaffiidha, inni sagalee uummataati. Ati yoo sirba kana akkamitti ilaalta? Sirbi kun maal sitti dhaga'ame? Yaada kee komentii irratti nuuf barreessi. BBC'n afaan Oromoo gabaasa isaa keessatti akka ibsetti sirbi warra Boolee akkaataa uummata biratti jaallatamuu fi miira uumuusaa gabaase. Egaa nutis kanuma qabannee isiniif dhufne. Ammas gaaffii biraa yoo qabaattan komentii jalatti nuuf qoodamu.